Attam jirtu hundumarra caalaa akka barsiisaa tokkoottis barsiisaa tureettis namni yeroo gaaffii na gaafatu natti tola. Namni gaaffii maaliif gaafata? Tokko wanta qulqulleeffatu barbaada. Deebii isaatuu beekuu garuu irra caalaatti ibsa sana eega namarraa. Inni kan biraan namni gaaffii gaafatu yeroo baay'ee nama waa baruudhaaf carraaqudha. Inni kan biraan immoo taajjabuuf gaaffii gaafatee gaaffii sanaa akka inni itti deebisu taa'ee madaaluudhaaf ta'uu mala. Gaaffii akkan gaafatamuu fi anatu carraa daawwattoota kootiif bane. Kanarraa kan ka'e akkuma amala keessanii gaaffii jajjabduu sadii gaafadhaa isaa sadii booda laayivii dhufeen Oroosiitiin ibsa quubsaa laadhaa jedhee kanarraa kan ka'e gaaffii gaggaafattaniitu gaaffii warra gaafattan keessaa Urgeessaa Tuujoo, Oroyaanaa Daaccee, Faana Bilisummaa, Xiiqii Smaart Kiriis, Faana Bilisummaa ammas lammaffaa, Yooyyaa Ammayyuuti. Peejii biraarraas akkuma kana gaaffii gaafattaniitu gaaffii keessan sana irrattanii ibsaa xixinnoo isinii kennaa. Amma iskiriinii irra dhiiseetanii telefoona koorraa gaaffii keessan dubbisuu akkuma dhuftee keessaniitti Urgeessaa Tuujootu gaafate gaaffii sadii gaggabaabsee deebisa. Gaaffiin Urgeessaanii tokko warra irreessi shirkiidha jedhu kana akkamittiin ilaaltedha. Shirkiin kun afaan maaliiti? Kamiifiyyuu qabiyyeewwan isaa yoomessa isaarraa ka'ee naagala waan ta'eef yookiin cubbuudha yookiin haraa waan akkasiitti fudhu jecha kana yeroo baay'ee araboota gargaarama shirkaa kanaa warra akkas jedhaniif tokko akkamittiin ilaalta kan jedhuu fi amantiin martuu falaasama mataa ofii ni qabaa. Inni amantiin islaamaa maddisaa biyya arabaa ta'e kuni waan aadaa arabaa, uffannaa arabaa, ge'izii arabaa, alhamdulillahi arabaa, wantoota arabaa kanaa fudhata. Inni gara warra Ibraayistii kanaa dhufe immoo waanuma gara Ibraayistii kanaa, biddiqqoo dheeraa kanaa, wantoota masqalii kana, wantoota aadaa biyyichi sanaa fudhata. Garuu kan si ajaa'ibu jarri kun hundumti isaanii amantiin achi hamaddu malee falaasama uumaa arguu sana giddugaleessa godhatanii daandii waaqayyo yookiin du'a booda jannata gallaa sana gallaadhaan falaasama mataa ofii inuma qabaatu. Warri Arabaas ta'u warri Giriik warri Israa'el aadaa isaanii balleessanii amantii dagaagsaa jiru miti. Aadaa isaaniis guddifachaa dhumaa. Amantii isaanii immoo waaqa isaaniitti amanaa jiru, rabbi isaaniitti amanaa jiru jechuudha warri Arabaas warri kan biraas. Gara kan Oromootti yeroo fidduu aadaa Oromoo gara poolitikaa qofa utuu hin taane akka inni xuraa godhanitti ajeessanii balleessu. Afaan isaas, aadaa isaas, afaan ammaatti ittiin dubbannoon ittiin dubbadhu, afaan miliyoonni 60 itti fayyadamu kanas afaan gad aanaa saayinsiin isaa du'aa. Inumaayyuu gaafa wannoo jette maal fa'aa siin jirtu amma saayinsii afaan Oromoo barattee afaan Oromoo fa'aa barattee nama qincillaatiin jira. Kana jechuun meentaalitii warra nafxanyootaa bashootaa kanaa keessatti afaan kee afaanuu miti jedhamteetta waan ta'eef Oromoon inni garbummaa baachuudhaan beekamaa ta'e sun immoo sana tuullatee sammuudhaa baata waan ta'eef waan kan saatii yeroo hunda xinneessee ilaala. Irreecha isaa, aadaa isaa, uffannaa isaa, nyaata isaa, maal isaa kan warra kaanirra gadi buusee xinneessee ilaala. Maaliif xinnoodha jedhaniin xinnoodha akkuma ittiin jedhan sana sammuu isaa keessatti inni xinnoodha. Kanaaf yeroo Habashaa bira ga'u Habashaa gad akka ta'etti of ilaala. Yeroo Tigree bira ga'u Tigreedhaa gaditti akka of ilaala. Kun egaa caasaan isaa nama dhuunfaarra ka'ee hamma paartii siyaasaatti deemuu danda'a. Akkuma amma waboo abaa'u kan jettu bixilamtee dhufte kun akkuma isheen amma Tigree jala yaatu. Oppidiyoon kun akkuma isheen amma Habashaa jala yaatu. Meentaalitii ati jabaadha, sabni kun guddaadha, Oromoon jabaadha, miliyoona 60dha. Afrikaa kana kutee ceessuu hin danda'a kan jedhu sana wannoo jiru xinnoodha jedhanii itti himaniiru waggaa 100 olii xinnoodha jedhee fudhateera innis kanarraa kan ka'e irreecha maali kana waan kosii waan nama xureessuuf shirkii mamaa itti shirkiidha maaloodha siin jedhu kan waan gabaabaatti si deebisa.
Inni kan biraan gaaffii lammaffaati gaafattee sirni Oromoo cabuun obboleessi obboleettii isaa fuudhaa jiraachuu argaa jirra. Yoo qorannu aadaan tun kan Arabaati. Sirni kun ammoo baa Oromiyaa tuqaa jira. Kana akkamittiin ilaalta jedhee ana ammaatti obboleessi obboleettii fuudhu ija kun argeen beeku. Aadaan naannoo ani keessatti guddadhee keessumattuu Wallaggaa keessatti kun hin jiru. Obboleessi obboleettii fuudhuun hirmiidha. Hamma balbala torbaatti firri qoratamee waraqaan yeroo yookiin maanguddoon jaarsoliin yeroo deemanii dhaqanii sii gaafatanii kabaja mataa isaatii qabaa, adeemsa mataa isaatii qabaa. Obboleessi obboleettii fuudhu kan jiru kun jira Oromiyaa keessa taanaani aadaan isaa aadaa biyya kamii akka ta'e hin beeku. Yoon garaa qoradhe yoon sichi qoradhe malee. Garuu kanan beeku artikiliin onlaayinii kitaabota dhimma amantii naannoo Islaamaa irratti dubbifamu gaafan argu gara Arabaa kanaa fira isaanii, durbii isaanii, maaloo isaanii, obbolaa isaanii namootuma amma piroofeetiidhaa jalqabee kan jiran yoo akka fuudhan nan arga. Inni sun anatti aadaan biyyichaaf sabichaaf gaarii ta'uu danda'a. Aadaa gadhee gaariin hin jiru jennee barsiifna waan ta'eef waa'ee warra antiroopooloojii kun sooshooloojii kuni wanti maltikaalchiraalizimii kuni koorsii kanas yeroo fudhataa turre aadaan abaluu gadheedha. Aadaan inni tokko yoo hanqaaquu nyaata ta'e inni tokko yoo fattee nyaata ta'e fattee nyaata jettee baqachuu hin dandeessu. Aadaa isaati hin nyaata. Ati sa'a qalattee nyaattaa hindiin immoo sa'aaf kabaja inni qabu waan adda biraati. Googil godhaa dubbisaa. So aadaan namoota garaagaraa garuu gara kootti yoo fiddee obboleessi obboleetta fuudhuu, durbii fuudhuu, maaloo fuudhuu kanaa dhandharraa akka itti dhandha nama suruursa isa jedhan tokko ta'e akka kanatti beekna waan ta'eef aadaan kun abbaadhumaa galu yoo Oromiyaa keessa galaa jira ta'e bara itti dhiira dhalaan dhalaa waan akkasii keessas waan jirruu fi aadaan baay'ee mancaa safuun Oromoon durii ka'ee qabu ilaaf ilaameen abboof waayyoon sun hundi waan cabee fi tarii aadaa warra alaa kana fuudhanii biyya galchaniiru yoo ta'e beekuu garuu akka kootti ana biratti fudhatama hin qabu. Abbaan egaa addunyaan chooyiziidha filannoodha. Ati yoo barbaadde fudhattaa yoo barbaadde isaa ati maali yoonaan jettee ani aadaa kana hin keessumsiisu Oromoodhaafis hin hagu obboleessa obboleettii fuudhu. Inni kan biraan dhimma raajota sobduu fi warra waldaa sharaaxa waxxaratte banaa jirtu tanaa akkamittiin ilaalta kanati jette Urgeessaa Tuujoo. Inni kun waldaan amantiin hordofu ilaallata yeroo hunda nan qeeqa waan ta'eef daldalatti namatu. Sababiin isaas sirni biyya bulchuu amantii keessa hin galu ofiin jedha. Sheekotaaf qeessotaa fi maalummaa fidee mana mareetti mana maalitti 4 kiilootti waamee poolitikaatti dhimma hin ba'a. Haa ta'u malee warratti akkasii kana akkatti cagadee hojiitti gashuu dhabe. Si harkan jiru malee aangootatu nu harkan jiru malee warra sharaa xaxatu warra maalii xaxatu warra maalii xaxatee warra deemee kiskistaa nama sirbisiisee nama reebaa nama maaloo godhee akkasii godhaa akkas godhaa kana duutaa kana birrii nasii harcaa birrii eeggadhaa maaloo jedhu kuni walumaa galatti hundi isaanii sobdootadha. Kijibdoota akkasii sabni keenyatti of eeggachuu qabaa. Kan balleesse saba jala taa'ee cabacabudha. Dhaloota cabcabaa kanatu balleesse. Kanaaf isaan kana garafanii hojiitti gashuudha. Utuu aangoo isaa qabaattee barsiisuu qofa utuu hin taane warra akkasii kana hin garafta. Sirriidhumatti harka lamaan walitti hiitee isa sharaa waxxaru sana hangafa isaa sana alangaan amma jira ta'ee hin beeku. Ijoollummaa kootii alangaa roobiitu jira hin citu. Isa sanaan 200 yoo garaftee luqqa'ee dhaqee hojii hojjechuu qotuu aramee biddeen nyaachuu waaqa isaas kadhachuu hin danda'a ture. Amma garuu madda saamichaa godhanii amma iddoo adda addaatti sharaa xaxanii maaloo xaxanii kuni inaaffaa waaqayyoo miti. Inaaffaa sagalee waaqayyoo babal'isuu, amantii waaqayyoo gurguddisuu, namoota gara mootummaa waaqayyootti waamu. Inaaffaa sana natti hin fakkaatu. Mostly bizinesii natti fakkaata. Akka bizinesii sana waan gochaa jiru. Amantii hedduu booddee kan jiru bizinesiidha baay'ee. Inni sunis ittumaan biyya adda addaarraa fandii kadhata. Inni sunis biyya Arabaarraa fandii ittiin kadhata.
Arabni yookiin warri Arabootaa kun immoo amantiin isaanii East Afrikaa kana keessa akka doomineet godhuun barbaadu. Kanaaf fandii guddaatti ergu. Inni sunis karaa adda addaatiin inni kiristaanaas keessumaa warri faranjii kun kiristaanitiin kun akka inni doomineet godhu waan barbaadaniif isaan innis ittiin kadhachuu danda'a. Amantii hedduu booddee baay'ee isaa warra hoogganan biizinesii irratti hojjetu. Akkas gaafa hin jiru lubbuudhaaf waaqayyoon amanuudhaaf waaqayyotti dhiyaachuudhaaf kan hojjetan immoo hin jiru siin jechuu kooti miti. Kan akkasumatti sii deebisee bira darba urgeessaa tuujoo gaaffii keessaniif galatoome. Gaaffiin itti aanuu akkuma tartiiba keessaniitti Oroyaanaa Danchee kan jedhu feesbuukiin kee kottu akkas goona beekan irranaa fi Faqqadaa Abdiisaa gidduu maaltu jira? Ati miseensa seesee sana yoo miti jetti yeroo Faqqadaaf gaaffii gootu maaliif hin gaafanne dhimma kanaa fi warra inni irraa ajaja fudhatu kallattiin ammaaf sigaa yaada ati akka dhala Oromootti jara irraa wabduu jechuun qabdu jechuudha. Silaasoo uummanni saamamee dhumeera waan kana yaada qabduun ofimi. Veekweeshiniidha gaaffiin akkasii afaan dandeessaniin katabaa. Yoo afaan Oromoo hin dandeessa ta'e afaan Amaariffaa, afaan Ingiliziin katabaa lamaan sana hubadhaa. Afaan Ingilizii, afaan Arabaa, afaan Oromoo hin dandeessa yoo ta'e Ispaanishiidhaan katabaa. Afaan Arfan kana nan danda'a. Akka barbaadanitti yoo barreessitan nan dubbisee gara afaan keenyaatti fiduu nan danda'a waan ta'eef. Garuu yaadni isaa naa galeera. Ati fi Faqqadaa Abdiisaa gidduu maaltu jira? Kan jedhu Faqqadaa Abdiisaa nama Oromiyaa keessa miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru nama ani interview godhu miidiyaadhaan kanuma walitti dhiyeenyi waan tokko hin jiru. Yoo atis Oromoodha taate hariiroo makkoof hariiroo keetii hariiroo dhala Oromoo tokko yookiin dhaabatee taa'ee ilaalaa jiru kanaati malee wanti kan biraan irraa qabu tokkoyyuu hin jiru. Miidiyaa dhorkatamaa maal godhamaa kanaaf kottu jedheen hundumaa isa kanas kottu akka inni laayivii maaliif hin gaafattu isa jette immoo situn argine ta'a malee yeroo 5 yeroo 6 laayivii fidee sin immoo gaaffii gaafadhaa uummataa jedhee uummanni gaaffii gaafatu ani immoo kallattiidhaan hin gaafadhaa uummanni gaaffii gaafatu gaaffii isaa ani immoo nawannoon jira gaaffii sana sodaa tokko malee irraa dubbataa jechaadha dhugaa ta'u soba ta'u namicha akkas godha. Namooti warri faallaa gurbaa sanaa jiran immoo waamamanii hin dhufani. Ifattis immoo akka nuti laayivii goonee uummata gaafachiisnu kana gaaffii akkasii gaafatamuu hin barbaadani. Kanaaf garaagarummaa guddaatu isaan gidduu jira gama sanaatiin. Ajaja abbaan irraa fudhatu eenyurraa akka inni fudhatu hin beeku. Garuu hololli isaan kana gidduu deemu hunduma isaanii gidduu holola deebi'ee abaa'oo keessa ture sana si yaadachiisa. Inni tokko Galaasaa Dilboo, Leencooni, Galaasaa yookiin Galaasaan Jaaldaawudiin yookiin Diimaa Nagoo maal wal cabsaa abaa'oo keessatti wal cabsaa kaan biltiginnaatti wal gashanii kaan biyyootti wal gashanii kaan immoo Kamaal Galchuufaa daldalatti deebisanii kaan immoo wantootuma warri kaan immoo bilisiginnaadha kunoo oppidiyootti deebi'anii dachaanii akkuma kana hololaa walirratti banaa qomoo wal geddaraa hattuudha jechaa inni maaloo saama jechaa inni kuni gartuu miidiyaa qaamni xinnoo irra jabaa ta'e tokko maalis qabataanaan isa tokko irratti holola inuma bana ofii garuu saamicha sana hin saama. Kanaafi amma ragaa hin qabdu Faqqadaa saamaa, Marroo saamaa, Moosisaa saamaa, Eebbisaa saamaa, Jaallataa saamaa, Qajeelchaa saamaa maal tokko isaa hin beeku. Oromiyaa keessa garuu saamicha jira. Qotee bulaa Oromoo piippitu saamaa hin beektu walii isaa hin beektu. 100 fidii, 50 fidii, 200 fidii lagatti hidhuu yoonni birrii sana fiduu dadhabee najjeesu kun koomeniidha Oromiyaa keessatti. Eessa walgaa inni sunis ta'e inni kunis inni sana mormus inni holola Faqqadaa irratti wanna godhus inni Faqqadaanis immoo holola jara irratti banu kunis lamaan isaaniiyyuu immoo eessa ga'u yoo jette eessayyuu hin ga'ani. Maaliif akka biyya sanaatti siyaasni baay'ee walxaxaa sadarkaa walxaxaa keessa jira. Dantaa baay'eetu jira. Habashaan achiin jira. Oppidiyoon achiin jirti. Kan biraa wajjin walitti heerumte isheen tokko achiin jirti. Warri adii dantaa biraa qabu. Warri biyya ollootaa hojii adda addaa qabu. Kanaafi isa amma fayyaadhuma
wanna dhiitanii dheegeraa sanii bilisummaa qabatarshoo maaloo goone ana akkasii maaloo akkasii laga akkasii jedhamu inni waamu tokko gatiin qabu warri gandaa surroo maaloo giddaa arraata biyyoolessaa odaa tarbii qabatarshoo uumaa tokko wannoon qabu foormulaa isaa waggaa 5 dura dubbadhee foormulaa sanatti deebi'uudhaan yeroo hundaan kaan dhaggeeffattan malee foormulaan isaa Oromoo hundumaa keessaa Oromiyaa kan bakka bu'u tokko baasanii leadership garaa utuu hin taane hooggantoota garaa yookiin ganda ijaarratanii noorraa akka marroofa maaloofa watta giddaa fi horroo tokko iddoo tokko ijaaree ittiin gulufa. Eessa gaa giddaa fi horroo bilisoomsitee persentiin 98 bakkeetta fi Oromiyaan. So wantoonni ijaaraman caasaa inni sun amma inni akka warra marroofa maal godhu Jaal Daawud Ibsaa inni gantuu PPT galtuu warra karaa nagaa warra maalii jedhanii abaa'u dhagaa inni abaa'u waan ta'eef badeera. Waboo abaa'u inni jedhamu immoo nuti qabsaa maal eenyu represent godhu Oromoo sakam inni kaafaa'uun achi inni aktivistiin achi hattuudha inni sun achi hunduu dantaa qaba Oromiyaa irratti OPDO'n achiin hojii qaba. Wanta adda addaatu jira. Sanaafi kanaaf waa'ee gama bilisummaa daandii gara bilisummaatti nama geessuu sanaa waanan kanaan dubbataa turedha waanan edit godhu tokkoyyuu hin qabu. Baan tokkoyyuu eessayyuu hin gaamu garuu hololichittuma fufee dhaloota ajjeesaa qaroo ol ka'an kana keessumattuu namoota dhugaa qabu kana ajjeesaa balleessaa miidhaa awwaalaa. Isa sana immoo inni kaan immoo biizinesiitti hojjetaa ijoollee dhumtu kanaan biizinesii hojjetaa fandii hojjetaa ittiin duroomaa fiilmii ofii kaasaa fakkeenyaaf mee aktivistoota kana laal bakkee kanarratti maqaa argatte dargaggoota kana walitti qabanii qeerroo kana haadha Oromoo ijoollee 3 qabdi yoo ta'e 3 sheefaa kan owwaalte qophaafte jirti hundi manni irratti gubatee kaan badde golgoloofte irkoo irkifata kan hin qabne daguugsisan. Har'a Finfinneerra boorcii baasanii boolee ciciisu. Aktivistoonni miliyeenarii ta'aniiru. Baankii birrii iddoo kaan hin qabani. Kun lafeedhumaa fi dhiiga ijoollee Oromootu biizinesii ta'ee aktivistoota tuulchisee biyya lafaarratti beeksisee qaamotii siyaasaa wannoo godhe. Akkuma kana daldala kanatu itti fufa. Biizinesii kanatu itti fufa. Hamma yoomiitti hamma waan Oromoo fakkaatu strongly institutionii jabaa namni hundi itti amanu kooti jedhee fudhatu. Amma waboo abaa'oon ankooti miti jedhee hin fudhatu. Waboo abaa'oo kan jedhu kana kan hin fudhanne waboo keessa jira. Argitee waboo abaa'oon beekuu siin jira. So amma hin dhaqiin gara PPU hin dhaqiin gara KFO hin dhaqiin gara maaliyyuu hin dhaqiin achumattu isheerumti hiree murteeffannaatti amantuyyuu wal qoqqooddee jirtu wal hin simanne wal hin fudhanne. Hoolistikii miti hunda hin hirmaachifne. Achi keessatti aktivistoota alaa keessaa immoo dantaa adda addaa faranjii duukaa burraaqxu immoo ilaali. Akkaataa isheen itti waa'ee Oromoo naareet gootee faranjiitti himtu immoo ilaali. Kanaaf xaxaa baay'eedha qaba wanti kan Oromoo kuni. Kanaaf ishee gandaaf gandaa hin kaasiin Oroyaana Daancee. Marroonis ilma Oromoo horroo biqileedha ganda tokko keessaa. Baqqadaa Abdiisaas ganduma tokko keessaa biqilanii lamaan isaanii dhiiga walirraa qabu. Kanumaaf immoo inni tokko immoo fandii adda addaa funaansee miidiyaa waan banachiifatee jiru isa tokko irratti olola oobsisee kanan darbu. Kanaaf eessummoo waan fagoo gaamiti. Kanaaf anaa fi maaloo gidduutti kan jiru immoo akkas taanaan nama interviyuu gochaa ture baay'ee waan turanii fi anaaf isaan gidduu maaltu jiraree. Waan tokko abbuma barbaadetu dhufa miidiyaa koo irratti. Abbuma laayivii jirutu galaatiyyuu amma kottu gali. Ilaala linkiinsi ni kenna eenyu nan dhorka. Kunoo linkiisa anoo nama akka warra miidiyaa kaayyoo biraatiif hojjetu miti yookiin fandiittiin funaaniif hojjetu miti. Kunoo seenaa hidheetanorra kaa. Kunoo seenaa haasaan jedhaooti. Kanaaf abbaan barbaade miidiyaa kanarratti naasaa namni miidiyaa koorratti namni dhorkaa maleedha akka barbaade haasaa yeroo muddamaa ture jechuudha. Amma immoo achiin jiraa yoonaan jettee hin jiru iyyuu maaliif ennaan poolitikaan kunis ilaale baay'ee garaa qulqulluuf sammuu qulqulluudhaan itti dadhabee dhuguma bilisummaa fiiga namni se'an ture. Namni jaarmiyooti hunduu namni dhuguma quuqama saba Oromoo qabu faansee. Kanaafan akka monoksee ganda keessaa xibaaraa deemtu hunduu qophaa dubbachaa ture biyya bakkee kana keessatti yeroo ijoolleen dhumtu yeroo ijoolleen duutu dhugumaan manatti dhaga'ama ture. Edaa gurbaa tokkotu gaazexeessaa tokkotu akkas naan jedhe. Mineessota yeroo turanii Jawaar
achi ijoollee qeerroo kakaasu jireedhe. Yoo miidiyaan jedhee torban kana waa gabaasuu dhiisee namni biyyaa du'uu dide Jawaar hin haaraa. Yeroo immoo nama 17 nama 27 du'anii gammadee dhufeetu piizaa nu ajajaa. Dhugaa waaqayyooti kun gaazexeessaa tokko naan jira. Piizaa nu ajajeetu gabaasaa gaa'edhe. Which means maa jechuun bakka nama du'eedheetu gammada jechaadha. Kanaaf Jawaar ijoo gaazexeessitootatti bulluqsaa jechuudha. Maaliif hojiitu argame jechuudha. Dan amma taa'ee gaafa ilaalu pooletishiyaanonni dhiigaan taphatu. Lafeedhaan taphatu. Ani immoo yeroo sanatti Oromiyaa irraa waan ta'eef ijoollee haadhayyeessaa qoraan gurgurtee maal gootee beeloftee dheebottee guddattu kana keessaan akkas ta'aa guddadhe waan ta'eef du'uu ishee miti dhukkubsachuu ishee iyyuu dhaga'uun jibba. Kanarraa kan kriitikaalii yaada. Of gatee yaada. Booda keessa gara fayyaattuu na dhufuu gurra jalqabe. Dhuguma kun isiniin jira. Amma gaafan ilaalu ture amma ijoolleedha kana booda waan baay'ee waan isin barsiisuun qaba. Himala waggaa 7 jedhee korsii bareedaan isin barsiisa ijoolleen akka hin miidhamne akka koo. Namoonni mataarra jiran biizinesii hojjetu. Ati immoo dhugaadhuma qabsoofta bilisummaadhaaf. Kanaaf wal jala darbaa. Inni maanna'u jedha ani maalinni jedhee afaan keenya wal darbe akka qadaada qabee sana ta'a dubbiin. Kanaaf qulqullummaadhaan hoogganaa sabaaf yaadu waaqayyo Oromoodhaaf akaasu. Saba keenyaaf akaasu. Eenyuuf akaasu? Saba biraaf akaasu waaqayyo. Malee waan kan keenyaa keessa dantaa baay'eetu oofamaa jira. Sana akkasumaan bira darbi waa'ee fakkada rasaasni tokko yookiin gufuun tokko ajjeeftu waa'ee marroo gufuun tokko yookiin rasaasni tokko ajjeeftu bira darbaati waa'ee kaayyoo Oromoo akka waliigalaatti dhumaa jiru waa'ee Oromoo ganda kee yookiin eessuma keetu hin taane waa'ee Oromiyaa guutummaa dhumaa jiru akka sanatti yoo yaadde yoo akka yaaddu sanattis immoo barsiiftee Oromoo gara konsensii sanatti fiddee tarii fuuldurri saba hamma kana ga'u keessa bo'aa hafa jedhee yaaduun sabni guddaan amma na ga'u. Waaqayyo sabicha gargaarinna. Inni kan biraan gaaffeen xiiqii smart Chris jedha. Maaloo Facebook maquma keessaniin gargaara. Akkuma looreet beekan irra naagan. Maaliif namoonni baay'een siyaasa biyya keenyaa daldala yookiin bu'aa dhuunfaa qofatti itti fayyadamu? Ati kana akkamiin hubatta? Ibseera natti fakkaata amma tun beekin. It is a business. Maal akka hojjetan barbaadde? Business itti hojjetu. Daldala itti hojjetu. Reeffi ijoollee businessiidha. Siyaasa biyya kamii keessatti ittiin hojii hojjetu. Kanaaf hooggantoonni qajeelummaadhaan ka'anii umriiyyuun dheeratanii yoo ka'aniif jiraachuu hin danda'anii garuu yoo dhalataniif lafa uummataaf miti lafarrattuu nagaa fidu. Bineensa bosonaatiif nagaa fidu. Maaliif jenna yeroo lolli jiru bari bineensi bosonaa nagaan argatu. Maaliif qawweetitti uka'aa oola waan ta'eef riban argatu du'uuyyuu danda'a. Bineensu weenni nu jaldeessu eenyuyyuu qurupheenu nagaan argatu biyya waraanaa keessatti. Gaafa waaqayyo nama nagaa nama sammuu qulqulluudhaan biizinesiif utuu hin taane maqaa argachuuf utuu hin taane fiilmii itti waraabamuuf utuu hin taane kan gidduu kana masqalamoo maal jedhanii mana Jawaaritti dhaqanii abashoonni asmaaronni wannoo godhan kan gurbaan immoo akkasitti filiqifili jettee argisiifattu kana fiilmii jechuun beekamtii habashaadhaan jaallatamuu aangoo argachuu jira miti eebuun akkasii jira maqaa sana biyya lafaa irratti nugusa ture jechuu waan akkasii inni amantiidhaan dudduuba jiru immoo kijiba isaa duukaa soba isaa duukaa gadhummaa isaa duukaa sababiidhuma amantii isaa ta'eef qulqulluu jechaanii nama feer ta'ee sabaaf yaadu hamma Oromoo keessaa hin kaane viidiyoo keessaas hin kaane Oromoo keessaas hin kaane tarii waaqayyuu saba sana yaadata. That is my prayer. Ani kadhannaan koo waaqayyo imimmaan saba Oromoo kana lafa hin buusin hin jedha. Sabni keenya mootii nagaa dheebote boqonnaa barbaade. Utuu waa hunda qabuu waa hunda dhabee bari. Sababa geemii pooletishiyaanota. Kanaaf daldala ittiin jiraatu waan biraa hojjechuu hin danda'ani. Baratanii qotanii maal godhanii biddeen nyaachuu hin danda'ani. Kan isaan gochuu danda'anii ajjeesanii daldaluu danda'u. Kun immoo maal goota? Keessumattuu akka biyya Itoophiyaatti kana. Namni itti aanu kan gaafate faana bilisummaa kan jiru Feesbuukiin kee tokko gaaffiin kee baay'ataa dafeen gaggabaabsisii deebisa kan kee. Inni tokko kaayyoon abaa'uu waboon
abaa'oo balaaleffatuuf maali inni kan jedhu anoo hin beeku. Anoo hin beeku kaayyoo gaaffiin kee kanaa mee gaggabaabseetanii deebisa. Tokkoffaa abaa'oo waboo kan jedhu ani akka jaarmiyaattis hin fudhanne ijoolleeruma odaa tarbii qabatarshoo biyya alaa kana keessatti ijoolleen Kanaadaadhaa raata biyyoolessaadhaan gurbicheen Zalaalem kan jedhu kooyin godhanii kanaaf waboo abaa'oo jedhamna jedhanii an akka jaarmiyaa siyaasaattis hin fudhanne wanti isaas hin beeku. Yoo abaa'oodha miti ta'ee alaabaa biraas hin fayyadamne alaabaasuma kan abaa'oo fayyadame garuu maqaan isaa abaa'oo waboodha. Wantichi wanta maqicha irratti irra deddeebi'ee dubbadheeraa waan tokko hin jaallanne ani abaa'oo waboo ajajaa olaanaa waliigalaa abaa'oo waboo jedhu wanti sanaan galle. Waraana bilisummaa Oromoo hooggana ta'ee adda bilisummaa Oromoo hooggana ta'ee namichi hin beeku. Garuu ajajaa olaanaa waboo abaa'oo waliigalaati. Afaan Ingiliziitti tunaa jijjiirtanii maanni baay'ee fagoora. Warrumti Ameerikaa kana biyya 50 bushan kuniyyuu waliigalaa DC, Washington DC, California, Massachusetts, Virginia waliigala ajajaa ofiin hin jedhanii ani iddoo isaan moggaasanii hin beeku. Ta'ii utuu terminoloojii kana moggaasuu yeroo barbaadan utuu namatti himanii hin gargaarra ture. Kanaaf maaliif jibbuu anoon beeku yoo simmatu beeka isa kana. Akka wal jibban. Gaaffii lammaffaan bu'aa siyaasaa maalirraa buufata yoo qabaate maal fa'a? Bu'aa siyaasa maaliitu jira Oromoo keessa? Siyaasa gandaati, siyaasa afooshaa, siyaasa maalii? Siyaasni galmasaa qabatee deemaa jiru ammatti natti mul'ataa hin jiru. Injifannoo dabaluu fi qabaa. Maaltu injifatamaa? Maaltu jira? Injifannoon bu'aas hin qabu yoo ta'e olola qindaa maaliif bane? Ololli Oromoo keessatti waan beekamaadha. Nama baay'ee cabse. Ololaan baay'ee ishee amma bilxiginnaatti kan namni ta'e maqaa dhahuun hin danda'ama. Oromoo Oromootu irratti hololee cabse. Namni Oromoo keessaa hololli dadhabee dhugaanuma dubbachuudhaaf utuu hin taane yoo ta'e looret beekan gulmarranaa qofadha. Hololli kan hin cabsuu hin dandeenye. Hin beeku warri kaanis as ba'aa malee. Maaliif waan hunda jedhamee biruma darbeen dubbadhaa. Amma siyaasa dhaabeen gara hojii iskoolaarii, hojii edukeeshinii, hojii ijoollee barsiisutti hin deebi'e yeroo hin jedhu kanaa olola siyaasaa sodaadhee miti. Isa moo'eera. Olola kam oli amma gaditti dhufe injifadheera. Garuu olola sana bira darbanii hojii hojjechuu danda'uudha. Liidarii kan godhu olola sana. Habashaadhaa qubee gurguratee nama gurguratee ergamaa ilma wayyaaneetii OPDOdhaa maaliyyoodhaa gaaf tokko lalisaa hiikaatu lalisaa hiikaa jedhama ammallee siyaasa keessaas badee narsiingoomiin masaa narsiisaa wannoo kana biizinesii kana hojjetaa jira. Gurbaa tokko Kanaadaarra jira. Jawaariin qeeqeedhaan yeroo gara jalqabaa sana jennaanii shaneen jedhe viidiyoon isaa jira har'a. Dhugaa isinitti dhaggeeffachiisa gaaf tokko akka koomeediitti fide. Shaneen karaa biyya Arabaa doolara miliyoona meeqa akkaawuntiitti biyya Arabaatti gashitee kunoo kan haaka goonee fudhanneedha. Beekan gulummaadhanaaf immoo ji'aan jedhe doolara Ameerikaa 10,000 akkaawuntii isaatti gashite. Erga lafa kan irratti daladde doolara Ameerikaa 10,000 argee hin beeku. Ji'aan gashitiif jedhe. Egaan jedhe. Kana amma akka kanattiin holol irratti jetti jedhe. Achi booda mana kireessitee fi jedhe wannoo gootee fi jedhe as biyya kana fiddee ture shanee ture. Sababiin san nama inni jaallatu tokkotu jalaa qeeqame jechuudha. Achi booda gurbaan tokko eessa jira inni Salamoon eenyu ijoolleen babbadaniiru aktivistoonni Feesbuukii irraa. Elaa jedhe ani immoo jedhe
cheekii tokko $50 kaayetu beekan gulummaarra naatiif jedhee maal godheetu poostii godheetu itti qoosu jira miti holola wannoo ta'ee jechuun nammoo jechuun kanas godhe hin dhiisaadha amma yeroo akkas hololamee yoo sooshaal miidiyaa isaa cubsiisanii maaloo dheedhanii feesbuukii weebsaayitii yuutuubii hunda cubsiisanii kana booda eessirratti hin teessennaan ani taa'uun dide. Kanaafani salphaa miti holola injifatanii bahuun. Sanagaa olola injifattee baatee Oromoodhaaf waa xinnoo karaarraa yeroo sana probably lubbuu 200,000 kan garmalee dagoogsisuudhaaf warri alaa kana wannoo godhan hambiseera ta'a ijoollee ilaakki ijoollee kun sobaa kana of eeggadhaa kan hin jiru. Yoo lubbuu tokko hambiseera ta'e iyyuu gaariidha. Lubbuun sun tokko baratee guddatee fixee pirezidaantii yookiin hoogganaa biyya sanaa ta'uu hin danda'a akka itti ilaala namni abjuu. Kanaaf abjuun koo mul'anni koo akkas ture yeroo sana kanaaf hin danda'amne propagandaan sun humtuu wannoo darbee immoo kana fakkaachuudhaafis jedhee sana butachuu maaloo godhachuu hin dandeenye. Kana hunda gochuu kootti maal hin gaabba uumaa waan tokko boqonnaa sammuun qabaa nagaadhaa firii ta'ee naasaa nan taphadhaa ijoolleen itti siqa yeroo wannoo jettanii kolfaanoo malee kanan dhabee kanan oofuu didee xiyyaara samii damba'uu didee kunan koomiti hojii koomiti. Wakaayyoo koo beeka galman itti ga'u beeka iddoon ga'u beeka maal akkan hojjedhu beeka hamma humna kootti jechuudha. So siyaasni hololaa ati gaafattee hololaa wal cabsaan maas gaani hololaa wal ajjeesaa maas gaani hololaa walidhaa maas gaani baay'ee dhume bari baay'ee tajjeefame bari baay'ee mana hidhaa jira bari har'a waggaa 30-40 warri mana hidhaa jiranii utuu qabsaanii mana hidhaa jiran akka abdiin eenyu hooggantoota abaa'oo kana mana hidhaa jiran kana propaganda dabar. Amma lammii beenya abdii jaalabdii raggaasaa maaliyyoo ciccimoota warra siyaasa keessa turan kana waliigaltee kaafaa ofii wannooti warruma abaa'oo keessa turaniiti. Oppidiyoo yuutiin barkaniisis. No, oppidiyoo ammasin peeppiifaatu wannoo itti miti. No. Warra abaa'oo keessa turanii dhaqanii piippiitti galanii miseensotuma hooggantoota warra akka Haayiluu Maaloo warra aangora jiran Maaloo Abbebee Maaloo warra Birgeed Jeneraal Qabattarshoo turan kanatu isaanumatu ijaa wal ba'uudhaaf hololaanii achi keessatti kotteessaa jiru namoota. Isaanuma kanatu warruma abaa'oo keessa jiran. Piippiin kan isheen goote faasiliteet gooteef hojicha akka isaan wal nyaatan. Akka isaan wal fixan amma isa waboo abaa'oo Qabattarshoo kana hin jaallatti amma oppidiyoon maannan enjoy entertain gooti haala mijeessitiif facilitate gootiif achi keessaa immoo takka turte yookiin waboo abaa'oo keessaa immoo tokko fiddattee booji'attee amma hin gashiti aangoo isheetti gashiti biyya alaa yookiin biyya keessaati waboo abaa'oo maaliyyoo amma ijoollee diisiidha shiishaa kana xabartee hooggantoota taate kana hin waamti piippiin baasiin ishee maaliin ishee as jira mootummaan wannoodha yeroo keenyadha baaleetiraa wajjin jetti jarri kottaan wajjin hojjeta amma immoo wabaawwan kan immoo chugaleetu immoo abaa'oosa kan biraa immoo hiisisuu jalqaba. Abaa'oodhumaaf abaa'ootu wal hiisisa wal nyaata wal ajjeesisa ijoollota baay'ee dhabne gaa baay'ee dhabne warra wayyaanee keessas baay'ee dhabne injineroota Tasfaa'uun Camadaa eessa ilaala isaan kun basaastummaan ijoollee Keeniyaa dhokatanii jiranii handhaqee basaasu Oromoodha. Tigreen achitti sin argitu yeroo sana waan tokko hin jiru. Warruma Oromootu basaasee dhaqee wal nyaachisee wal ajjeesee siyaasa Oromoo akka ittiin balleessan. Har'a immoo dijitaaliin wanta sana baay'ee dabale. Dijitaal jechuun teknooloojiidhaan daftee hamii goota. Keessa walii galtaa giruupii uummataa waboo abaa'oo jettaa Qabattarshoo jettaa seese jettaa mixi jettaa maqaa isheetti moggaaftaa itti maxxansitaa achii booda mari'attaa holola irratti jalqabdaa amma eenyu jedhanii Finfinnee kana ijoolleen Finfinnee of eeggaddaa naa barreessi maqaa isaa namni yaadattu isaa warra waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin jira jedhaa Finfinneedhaan hin taa'an mana kireessanii kaa'uu fi warri oppidiyoo achi booda ijoollee miseensota abaa'oo waboo bosona jiran hin waamaa achi booda piippii qabsiisaa achi booda dhaqeet hillimii achitti dhabamsiisa. Namichi sagantaa itti aanutan dhufa. Dargaggeessa sooshaal miidiyaa kanarraa aktiiviidha.
Finfinnee taa'eetu PP morma. Akkasittiin ijaaru nama of keessatti warra siyaasaa achuma kaa'u loojistikii guutuu fi waayifaayi gashuu fi telefoona bareedaatti kennu laaptooppii kennuu fi hin basaasa taa'ee eenyuun abaaraa oola. PP abaaraa oola. Shimallisiin Abiyin maalii abaaraa oola. Yeroo sanaa warri bosonaa warri maalii immoo namicha quunnamu. Achii booda naa buusi maalu nama yaadattaman erga taate maaliif. So isa sanaa kuno biloog ergasii booda nama baay'ee ficcisiisaa jechuudha. Nama baay'ee ficcisiisu. Oromootu maaliif ennaan kana biran darba. Naqaa beeraa dhugaa, qurxii dhugaa, nyaataa, re'ee nyaataa, hoolaa nyaataa. Abii kitaaba isaa irratti wambara markabe wambare kitaabatti inni birallee jirti. Waanuma inni nyaatu itti kenniitii isa booda karaa barbaaddira fuutee deemtaa jira. Waanuma inni mana barbaada miti, mana kennaaf. Qonqora miti, qurxii jala keessisa. Achi yoo eessa jiru warri ijaaraman sunii nam fida malee bagana nyaachiftan malee mana dhabuun na rakkise manatti amma qonde mana meera gadde nan deema dhaqeen fida nan basaasa maal waayifaayi naa kennitan maaltu jira bakka dhaqeetu si gurgurataa oola. Be careful. Dargaggoon barattoonni takka sana hin naqina cheenii sana keessa. Just focus on your education. Barumsa keessan qofa barumsa keessan hordofaa ijoolleen dargaggoonni keenya barumsa keessan irratti xiyyeeffadhaa. Oromoodhumaa fi Oromootu wal dabarsee kennaa jira. Hin soba tokkummaa maaliyyoo harka yaadattu bara 2018 OPDOnis ABO'nis maaliyyoonis harka wal qabanii tokkummaa fiilmiin akkasiin fakkeessiidha. Gaaffiin kan biraan gaaffiin kun gaafatameera. Gafarsaa Emmilata. Atakaroon qabsoo abaa'oo waboo abaa'oo ofiin jiru keessaa hagam yoomii dheerachuu danda'a jettaa furmaanni isaa hoo. Lama. Warra Finfinnee ta'anii waboo lubbuu takkittii qabu ammaaf aarsaa kenneef irratti qoosan akka waliigalaatti maal jettaa? Abdiin Jaal Daawud Ibsaafaa qabsoo karaa nagaa qabatanii deeman dhugumaan milkaa'ii yoo milkaa'aa ta'e hanga ammaa uummataaf bu'aa maalii buusanii gama siyaasaanoo. Hin milkaa'an yoo ta'e immoo maaf qabsoo hidhannootti gufuu ta'u maal jetta kanarratti kan jedhu. Gaaffii tokko yaaduma kun ibsa. Gaaffii tokkoffaa atakaroo qabsoo abaa'oo waboo keessaa waboo abaa'oo keessaa hagam fi abaa'oo keessaa hagam dheerachuu danda'a kan jettu. Inuma dheerachuu danda'a. Yoo hololli inni kun dhume holola biraa fidu akkumattiin keessatti utuu walun kuranii inni kaan umuriin isaa gahee jalaa hin du'a. Inni kaan maal ta'a inni bosona jirus inni kaan yookiin rasaasaan yookiin tinii sanaan du'a. Intanii asii gadi abeetti roobsaa olu kanaanis du'uu danda'a. Inni Finfinnee jiru jettus hin du'a. Umuriin gahuu danda'a hin du'a. Inuma deema ergasii booda barattoonni isaanii warra ammoo hololarra jiran gara ijoollee immoo ammoo kan biraadhaan ka'uu danda'u itti fufuu danda'a. Garuu paraadaayim shiiftii wanti fidu tokko jira dhalachuu hin danda'a. Hooggansi jabaan tokko gaafa ka'u waaqayyoos hooggansa sanaa fi adda yoo kennu namni hundi dhugaadhaan hooggansa sana jala hiriiree dhugaa qofaan biyya sana irratti yeroo mo'u garuu kijibdoota kana hunda afaan qabsiisee hojii Oromoo kan hojjetu dhalachuu hin danda'a. Abdii gama sana irratti abdiin hin kutu'anii garuu akka ammaatti waanumatti fufuudha. Inuma ololama, inuma propagaandaa miidiyaan namni hunduu afooshaadhaan miidiyaa qabaa. Sikkoo mandoo miidiyaa qabaa. Afoosha Oromiyaa 11 jedhee OMN kun miidiyaa sikkoo mandooti. Isheen arraata maaloo biyyoolessa jettu miidiyaa giddaa ayyaanaati maaloo horrooti. Miidiyaa gandaan hundumaa wannoo godha. Keelloon kun miidiyaa naqamteeti. Hundumtuu ganda isaatti namni waan gandaa isaa hojjeta. Hamma miidiyaan Oromoo dhugaa Oromoo iddoo tokkotti sentraalaayiz godhee giddu galatti fidee ilaalee
cabsee tuwaa tokkoon sodaateen amma keelloon gaaf tokko maal gootee boossii namatu dhufee achirratti waa tokko jedhee dhiifama jettee katabdee maal jettee kaafneerra viidiyoo jettee wanta viidiyoo nama kaasisus hin qabu. Just yaadadha weellisaa tokkotu yaada wayii dubbate. That's it. Haa dubbatu. Eenyu yoo dubbatu maal miidiyaa Oromooti yoo taate gaashaan akkanatti fakkaatutti maallaqa namni nuun kennu jedhu jedhanii akkan dhagayetti yoo ta'e. Yookaan amantiin akkanaa qeeqame warri amantii akkanaa keessa jiran birrii baay'ee waan qabaniif yeroo baay'ee biyya alaa kanatti isa dubbatamu sitti hima. Particularly Islaamonni biyya alaa kana keessatti dureeyyiidha. Konkolaataa 200 fa'aa kan mana makiinaa fa'aa teeshitee fa'aa qabixee fa'aa miliyeeneriidha. Isaan kun birrii nuun kennanii yookaan amantii namaatti fuune birrii dhabnaas. Keelloo kashee kushii qabixxishee maaloon kun kanarra kan ka'e maal godhu ati miidhamuudhuma qabdaa dhugaa kee dabsanii gabaasuu qabu. Seensi eeguu qabu dubbii cabsuu hin qaban dubbii wannoo jechuu hin qaban. Sheek Yusufiin Minnesotaarraa samii irratti ol kaasaniitu aguma baay'isaatiin immoo awwaalaa ajjeesaa jiru. Maallaqadha maddadha. Just not a truth. Utuu turuufsiidha ta'e miidiyaadha ta'e atis kottu maayini dhimmi keessan ati miliyoonni 50 haadhuma Oromoon jettee inni sun immoo amantii kee fakkeenya biraa kitaabarraan fudhee jedha. Eewudha isinii jetta ture gaammatu miidiyaa taate. Garuu isaan suna ajjeesu miidiyaa fi koomunitiin gara 80 meeqaa ibsa baasee aguma ajjeesaa. Sheek Yusufiin immoo kabajaatii mataarra kaadhaa itti sirba jedhan miidiyaadhaan. Kana hojjetu gaa miidiyaa hunduma isheeti. Keelloo qabixxishoo minni qabixxii Oromiyaa lafanii qabixxishoo hundi isheetu hojjeta jechuudha kanarra hojjetu. I think VON qofaa hin hojjenne yeroo sana. VON bulchiinsa isaa Ameerikaa jala waan ta'eef miindaansaas warra Ameerikaa faranjii kafala waan ta'eef amma kanatti miti. Warri kaan garuu maallaqi isaanii biddeen isaanii harka Oromoorra waan ta'eef kijibuma kanaan wannoo jiru. Kanaaf Oromoon miidiyaa hin qabu. Hamma ammaatti miidiyaan Oromoo tokko hin jiru. Isheen nuyi Facebook irraan as nu dhugaa wannoo jennu kun immoo baay'ee barakattu duula baay'ee qabdi surratti cufu guyyaa 60 cufamta guyyaa 30 cufamta zan waan akkasii duula akkasiitu jira malee utuu akka kooti holola kana kan dhabamsiisu miidiyaadha hooggansa jabaadha miidiyaadhaan waan dhugaa yeroo barsiisuu jalqabdu hololli iddoo dhabaa deema jechuudha. Warra Finfinnee ta'anii namni maaliif akka inni Jaaldawud Ibsaa kana achi taa'ee qabsoo abaa wabootti gufuu ta'e maa inni ragaan keessa. Jaaldawud Ibsaa hoomaan guddoo waggaa 70 attamutti Finfinnee taa'ee waboo ofiisaati waggaa 50-60 keessatti dabarsee gufuu ta'e jechuun maa inni kansa teoriinsa moo isuma jarri warri waboo abaa ijaaramanii seesee qabixxishee Jaaldawud bineensa godhaniif dhiisaa waan akkasii akka safuuttis akka maanguddummaattis dhiisaa jaarsi kana godhaa jaarsi waboon dhumaa dhuu jedhaa jaarsi ariishuu ragaa qabduu qabaannaan as fidaa ana na biratti Jaaldawud isin nugusu nugestiin maaliyyuu maa waan hin taaneef exposing godha hamman qoradhee beekutti paartii siyaasaa isaa miseensa deggaraa maaloo miseensa ta'uu baaddus I don't think marfamee xisxiin bakkatti hin jennetti piippiin loltootatti naannessitee jaarsi meeshaa bilbila uumaa harkaa fuutee taa'ee TV iyyuu qabanatti hin fakkaatu waan nutti dabbaramu iyyuu. Kanaaf nama kanatu waboo balleesse waboo maal godheetu. Kanaaf natti hin fakkaatu. Abaawoon miseensonni isaa akka jiran nan beeka biyya keessas diriirfamanii akka jiran nan beeka caasaan sun jira biyya alaa kanas. How much they are active in beeku activeidha jaboodha just yes lafa jira hin hojjetu nan beekaa caasa sana biyya alaa biyya keessas hin jiru caasa mootummaa keessas nama qabu warri abaawoo kanarraa kan ka'e immoo warri waboo abaawoo jedhee hololaan ka'e kun mo'achuu hin danda'ani. Inni sun caasaadhaan lafarraa kan inni jiru beeka caasaan isaa garuu gara biyya nu dhuunfachiisutti ga'eeraa isa jedhu hin beeku humna sanaa qabu hin beeku humni siyaasaa isaanii achi ga'eeraa aangoo
military maaloo kana wajjin qindoominaan hojjetuu hin beeku. Garuu akka nama ilaalutti the dangerous part of Oromo politics is waluma gidduutti waboof abaa'u jedhamee holollama walirratti eegale kuni fakkeenyaaf hayyoota biyya alaa kana baay'een isaanii callisaniiru. Sababiin isaa waboo abaa'u jedhee kan tokko gaafanni ol ka'u warri miseensotaa fi maaloo abaa'u turanii mariirma keessaan godhatu malee dhaabanii amma wantoota adda addaa kun warra siyaasa Oromoo hojjetan gidduutti sodaa baay'ee na sodaachiseera anaan. Gaaffii koyoon fixxee maal jedha gaafa bilisummaa gaaffii dheeraa gaafattee okay dhiifama mee tokkichaan fiigee dhaqee ilaalaka. Dhuguma keeti gaaffii kee keessa irra nutaalee argitee gaaffii baay'atee na fiichisa. Gaaffii lammaffaarra ga'eera. Gaaffii lammaffaa akkaataa hundeeffama abaawwa boo fi piippii seenaa wal fakkaataa hin qabanii tarsiimoo tokko hin fayyadamanii adeemsi isaanii waliin fakkaatu yoos gorsaa tokko qabu jennee yoo shakkineeoo. Ragaa hin qabu tokkodha jedhee garuu akkaataa uumama isaanii is not really boldly miti, scientific miti, korri maal godhamee miti, maaltu waamamee Oromoon hundi waamamee at least illiitonni Oromoo waamamanii natti hin fakkaatu. Waboo abaa'u kan jiru Zalaalem Arraagaw mucaarroo guduruu sanaa achi Kanaadaadhaa Arraata biyyoolessa maaloo jedhu sanaa isumaatu marrooti bilbilumaan waboo abaa'u jennee siin hoogganaa jennee promote gochuu hoogganaa waliigalaa siin jennaadhuma jedhanii malee maaltu ijaaramee walga'iin hamma Jawaar Atlaantaa maaloo TLC ELC jettee waamtellee kan waame hin jiru. Bilbilumaan ijaaramee achi booda Najaatati immoo TR maaliyyoo nu odeessita jedhanii maannaan karaa amantiis karaa maalis nama qabaachuu qabna jedhanii. I think achi booda immoo gurbaa bakkee kana keessa wannoo taphatteen quufne tokko immoo diisiidha ammoo itti bilbilanii ati immoo dubbii himaadha odaa tarbii jedhami maqaan keeyyuu waa gaarii utuu hin taane odaa tarbii siin jenna siin immoo jedhaniini achi booda bakka kanuma ijaarame jechuudha. Malee looreetonni piroofeesaroonni akka beekan gulummarranaa kun waan koonistituushinii diraafti ta'e koomenti godhanii at least Jawaar barii wannoota Atlaantaatti nu waamtee waraqaa piriinti gootee waraqaa sanallee Jawaar miti kan barreesse piroofeesar Isqeeliidhaa fi Henook Fayitu barreesse booda keessa dhiittee gatte malee isheenis hayyootatti sanaa. Isaan barreessanis isaan wannoo godhanillee nuti dhannee koomenti gochaa turre afaan akkaataa itti biyyi sun buluu maaloo ennaani na yaadadha gaafa sana ruumiin keessa mari'achiisu tiimii sana immoo ruumii immoo situma nama mari'achiisu immoo bakka buusu ruumii tokko natu mari'achiisaa ture. Achi booda waa'ee afaanii bira ga'ee waa isaan kataban kolfaanan du'e jechuun maa'inni lafa uummanni afaanichi baay'ee dubbatu beekamuun afaanicha filachuu danda'e. Akkas jechuun maani Adaamaa keessatti Amaarinyaan baay'ee dubbatamoo ta'e afaan Adaamaa Amaarinyaa ta'uu qabaadha. Filosoofiin Jawaar fa'aa yeroo sana Baqqalaa mana hidhaatti pirezidaantii muudeen immoo tanaa xeqilaay ministeerii ta'e of muude tokko achi gidduutti cafacafnee lafatti gadi daballee kun Oromoo bakka hin bu'u jennee tiraashuma goonee gallee ana qofa miti jiru ijoolleen achi booda interviyuu Oromoo TV irratti yeroo sana duulli irratti hin kadhatamne Oromoo TV kan jiru tokko interviyuu na godhee marsaa 3 kan interviyuu ta'ee clearly waan achi keessa guyyaa 3 dabarsine ibsa kenneefi jechuudha jira viidiyoon isaa. So inni waboo abaa'u jedhamu kun waa tokkoyyuu Zalaalem Arraagaw marrootti immoo bilbilumaan himani marroon qubayyuu hin qabu aangochaa yookiin maqicha achi booda waggaarii kan jedhamtu mucaa dargaggeessa waggaa 20 wantatti xuxxuuxxeeyuun qubne immoo ati dubbii himaa dheedhaniini Najaatiin immoo ati maallaqa intinii kana bufunaan olii gaddeemiiti ati immoo public relationii dheedhanii allaqe kanuma poolitikaan kanuma achi booda ijoolleen abaa'u irratti duulaa jedhamanii ijoollee isaan ijaaranii abaa'u kan jedhamu duuluu jalqabanii waan akkasiiti really baay'ee tokko rakkisaadha. Yeroo sana mormutti ka'ee maaliif mormaa waan Oromoon baasnee bixxilanii ittiin konfiyuuzhinii uumuun kun sirrii miti. Hayyoota qabda ala kana hayyoota kana dhibbansaa sabboontota naashinaalistoota kana qabda isaaniin gumii qopheessanii peepperii qopheessanii konfiraansii qopheessanii marroodhuma sana moosisanii gammachuu abbooyyee sana moosisanii
waboo abaa'oo jedhanii bixxiluu sanas dhiisanii hoogganaa abaa'oo abalu hoogganaa waboo abaluu jedhanii kennuu hin danda'ama ture. Achi booda ati isaanis eenyu keessa hunduu jala hiriirree Oromoodhaaf qabsaa'u taanaan yaada keenyaan deeggaruu hin dandeenya turre. Kanaaf intiniinuma nama qeenteeti eessa gaa achi booda gaafa Oromoon harkaa fudhachuu dhiisu immoo TDF itti dhaqanii dabalamanii TDF wajjiniin immoo PP kana aangorraa kaanna waraannee jedhanii kanumatti jiru qaba. Amma ammaatti kanarra jiru borimmoo waan dhufu hin beeknu. Maaliif waggaa 2-3 dura waboo abaa'oo kan jiru dhufe innee namni abjoota hin jiru. Ammoo waboo abaa'ootu dhufe. Bara dhufu immoo kan biraan dhufuu danda'a. Dantaa biraan dhufuu danda'a. Paartii biraan dhufuu danda'a. You never know. Akkasumatti inni kan biraan. Kanaaf kan PP wajjin wal fakkaate beeku. PP'n abaa'oorraa PP'n OPDOorraa ODP kan jettutti gaddaratte ODP'irraa PP kan jedhutti gaddaratte PP'n falaasama ishee akkuma Itoophiyaatti godhatte PP Sumaalee, PP Qibexxershoo, PP Sidaama, PP Oromiyaa, PP Amaaraa jettee I think more or less jaarmiyaa cimaan isaanuma dheedee yaada amma. Why? Because ethnicirraa xinnoo wannoo godhaniiru isaan. Ethnic politicsiin yoo jabaatte malee cimaadha. Amma akka Oromootti Oromummaadhaaf, Sidaamummaadhaaf, Tigrummaadhaaf qabsaa'uun gatii si baasisa yoo kuttee jabaattee humnaan dhuunfatte malee. PP'n garuu akkan ilaalaa jirutti namni tuffateera malee paartii jabaadha. Akkamittiin jabaa ta'aa walaa diqaalaa kee walaa maalii kee aayidooloojii jala akka galtu godhani. Kana jechuun maal jechuudha? Itoophiyaa jedheeruma namichi Itoophiyaadhumadhaa aayidooloojii PP jala galuu qabdaa. PP jala galuudhaaf Oromoo ta'uu, Sidaama ta'uu, Guraagee ta'uu hin barbaachisu. Aayidooloojii konstitushinii yaada PP'n itti amanu fudhachuu qabdaa. Zeen ammatu filannoodhumti karaa dimokiraatawaa ta'eeyyuu PP'n inuma mo'a yeroo hundumaayyuu. Maaliif jennaan? Kan diqaalome jira, Tigree fi Amaara Oromoorraa kan dhalate jira, Guraagee fi Oromoorraa kan dhalate jira, Amaaraa fi Oromoorraa kan dhalate jira. Kun hundumtuu miseensota jiraati. Plus itinikii hunda keessaa immoo nama qabu, aayidooloojii sana qabu. Kanaaf OPDO'n jijjiirama paartii guddaa ofirratti goote. Baay'ee cimaa, baay'ee jabaa. Kanaaf akka Itoophiyaatti PP qofa jedhamu jechuudha. Bilisiginnaa. Just bilisiginnaa. Garuu damee isaanii Oromiyaarraa qabu, maalirraa qabu, Sidaamarraa qabu, maalirraa qabu. Then hin argatu jechuudha. Yoo dorgommiin tokko bilisaan walabummaadhaan ta'eyyuu shakki biyya isaanumatu argata. Utuuruma dimokiraatawaa ta'eyyuu kana booda PP'dhumatu mo'aa jedhee yaada. Kana booda kan Oromoo furuu jabaatee waraana yoo xiqqaate waboo 50,500 hin taane miliyoona 60 keessa yoo xinnaate miliyoona 50 keessa waboo miliyoona 1 ijaarree miliyoona 1 nyaachifnee obaafnee waboo Qibexxershoo abaa'oo ishee jettus dhiibne jaarmiyaa dhumti Oromoo fakkaatu wanna ta'ee ergaan takka waraana jabaadha yoo wanna goone PP's ta'e Horn Afrikaa sana cabsinee Oromiyaa walabaa biyya Oromiyaa biyya guddaa tokko gochuu hin dandeenya ta'a. Sana akka hin geenyeef immoo dantaa baay'eetu jira. Aktivistii bitamaan jira, amantiin kun jira, namni amantii jala hiriira. Yeroo fakkeenyaaf yeroo Amaara keessaa Islaamni tokko yookiin maskiidii tokko warri siyaasaa gubanii Oromoon sheekiin Islaamaa Finfinneerra jiru hundi mana Oromoo Oromiyaarraa gubamuuf hin iyyu. Isa Gondariitiif iyya yeroo hunda. Kana jechuun maal jechuudha? Amantii isaa caala jaallata jechuudha. Qabsoo keetu hin taane. Sheekota laali fudhadhuu laali. Maaloo jabil warra Finfinnee kana miidiyaa qaban ilaali. Oromummaan utuu hin taane nuti rabbiin siin jedha malee Oromummaa keerraa dhimma hin qabu amma amantii baay'een. Kanaaf deebitee akka Oromootti akka miliyoona 50-60tti strongii taatee dhufuu hin dandeessaa kan jedhu probably century nu gaafataa laata. Innus through education. Sammuu irratti yoo jabaannee sammuu dhalootaa irratti yoo hojjenne yoo jabaannee barsiifne yoo miidiyaan gandaaf afooshaa miidiyaa Oromoo ta'e jedhee yaada. Akka kanatti yaadaan. Maaliif waan hunda ilaalaan jira waan ta'eef. Akkanuma xiqqoo waaqayyo cinqilaatii isaa saaqee fi tokkotti gaafan ilaalu. Kanatu natti mul'ata. Gaaffiin kee kan
sadaffaa faana bilisummaa abaan dhuguma kaayyoorra akka dhaabaatti maqeeraa waboo diiguu balleessuu ni hawwees yaalii godheeraa annatti hin fakkaatu abaan dhuguma kaayyoorraa maqa jedhee yaadu abaa'oo gaafa jennu ani sanamoonni Daawud Ibsaaf kennan maaloo kennan ibtuu hin taane meentaalitii hiree murteeffannaa saba Oromoo biyya Oromootti warra amananiin abaa'oon jedhaan walumaa galatti eessasa jiraatu baadiyyaasa jiraatu qotee bulaasa ta'u barsiisasa ta'u daldalaasa ta'u Oromoon qeesaadhaatti riisoorsiisaa ofiisaa abboomuu qabaa. Oromiyaan kun biyya ta'uu qabdi jedhee kan qaamni lolu hundumtuu waboonis ta'e qotee bulaanis ta'e daldalaanis ta'e insaan hundi isaanii abaa'oodhaan jedhee hiikatti kennan malee abaa'oon qaama gullallee yookiin immoo maaloo boolee keessatti mootummaan hidhee biddeen yookiin maaloo godhu tokko natti hin fakkaatu. Kanaaf ideoloojiin sun egaa mo'uudhaaf waboo balleessuu barbaada jedha waboo maaliif balleessaree waboon sanaaf lola yoo waboo kan biraa hin jiru ta'e waboon Oromiyaa ijaaruudhaaf Oromiyaa saba Oromoo akka inni ofiin waa'ee isaa murteeffatu ittiin ga'uudhaaf qabsaa'aa jira yoo ta'e abaa'oon maal godheetu waboodhaaf diina ta'a. Saanoo abbaaf ilmoo namni akkamittiin waan ofii isaatii dhaalee jibbaree waboo abaa'ootu ciniinsifatee dhalee. Mitiiree wanti kun immoo kaalkuleeshinii isaarraan kaadhe. Kanaaf sana kan godhu ijoolleedhuma hundumtuun bobbaasaa barra. Akkuma warri waboo abaa'oo Zalaalem Arraagaw ijoollee Facebook irra nama 4-5 ijaaranii seese jechisiisaa jiran kana Jawaaris gama isheetiin qeeshee peesheettee ijoollee ijaarsistee irratti duulaa turan. Inni sunis achiin ijaara. Inni kun warra poolitikaatu dudduubaanidha ijoollee warri holola miidiyaarraa hojjettu kun immoo beekteefis natti hin fakkaatu. Miindaas nyaatteefi natti hin fakkaatu. Except kan xinnoo ishee dhaga'u ijoolleen warri waboo abaa'oo ijoolleen warri Kanaadaa Finfinneetti ijoollee muraasa ijaaranii akka isaan propagaandaa hojjechiisaa jiran miindaa kaffalanii beeka. Akkaataa isaanitti keessumaa warri abaa'oo miseensa abaa'oo keessa jiran akka isaan hidhaman qeerroon ijoolleen warri adda bilisummaa Oromoo duukaa hojjettu akka hidhamtu kan gochaa jiran warra akka Zalaalem Arraagaw fa'aa isaan akka biyyatti ijoollee muraasa 2-3-5 ijaaran beeka quba qaba. Kana gaa Oromootu walitti ijaara. Kanarraa kan ka'e ijoollee warri sabboontonni abaa'oo jedhan amma mana hidhaatti guuramanii dhumanii mana hidhaa keessa warri babbaan immoo piippiinumaa wajjin walii galanii moderate ta'anii piippii sutuu miidhiin maali sutuu hin ta'in akka jiraataniif eeyyamamee fi mana hidhaadha yaa'anii jireenya isaanii kan itti fufaa jiraatan jiraachaa jiran jiru. Deeggarsa mootummaa qabu. Maqaa abaa'ootii yookiin wabootiin mana hidhaa turanii garuu mana hidhaa keessatti walii galanii piippiidhaa wajjin mana hidhaatii ba'anii jiru beeka kanas quban qaba. Kanaafan poolitikaarraa abdii kutadhe. Qulqullummaadhaan critical thinkerii taata taanaan poolitikaa hin dhaqeen riisarchii hojjedhu. Barumsa barsiisi, ijoollee barsiisaa. Yoo dhugaa barbaade ta'e yaadda taanaan garuu yookiin sammuu kee dhabdaa yookiin dhukkubsattaa yookiin garmaleedha nama faallaa taatee jiraatta. Kanaaf be careful. Ijoollee warra akaadaamishinii irra jirtanii baay'ee of eegaa. Ulfaadha fayyaataa gaaffii keessan baay'ee deebiseera jedhee yaada. Guyyaa biraa gaaffii jajjabduu akkasii utuu hin taane gaaffii poolitikaa utuu hin taane gaaffii akaadaamiksii gaafadha. Gaaffii barnootaa, gaaffii dargaggoota gargaaru waan akkasii gaafadha. Isarrattan ibsa isinii kenna. Riisoorsii isa keessa hin jira. Irra caalaatti mana siyaasaa keessaa akkuma Oromoo tokkottan viyuu koo, opiniyeenii koo yaaduma koon ibsa malee paartii sana ijaaree paartii keessa hin jiru. Miseensomee fi abukaatoon dhaabadhuu fi gara dhugaan jiraa, gara dhugaa immoo kan jiru hin jiru. Kanaaf waan baay'ee na fayyadu natti hin fakkaatu. Waa'ee barnootaa na gaafadha. Akkamitti akka barnootaa appilaayi godhan, koorsii akkamii akka fudhatan, koorsii fudhachuudhaaf
iskoolaariin maal akka fakkaatu bilisaan mana taa'uu ta'anii kan baratan immoo akkamitti akka argatan wantoota kana fakkaatu irratti koorsiin akkasii immoo eessa jira kitaabni akkasii immoo eessa argamuu danda'a kan jiru wannoota ijoollee gargaaran wannoota akkasii na gaafadha achi keessa hin jiran waan ta'eef kanaaf gaaffii poolitikaa wabuu abaa'uu kaafaa'uu piipii akka barbaadanitti akka isaanii galetti hojjetanii abbaa barbaadan hadaguuganii abbaa barbaadan gurguratanii ittiin haa tujaaranii wanti dhimma qabu hin qabu namoota warra ijoollee mana barumsaatti jiran kana gargaaruu nurra jiraatu fakkaata. Achi keessa namni bahee gaaf tokko sabichaafis addunyaafis bu'aa qabaachuu hin danda'a jedhee waan yaaduuf probably bara kanaa kaafnee gara sana irratti xiyyeeffannee gaariidha. Akka itti naa hubadhaa mul'ata koo kanaaf waa'ee poolitikaa dhiisaa ilaalee fixeeraa hunduu daldalaadhaa shira qabaa wal ajjeesu wal nyaatu dhaloota nyaatu kanaaf hooggansi jabaa fi miidhagaan baay'ee madaala waan tokko bara inni ka'e nan gargaara. Ammatti hundumtuu poolitikaal liidarii afooshaa waan ta'eef han amantii waan ta'eef han Oromoo hin kaane waan ta'eef baay'ee yeroo koo duukaa hin gubu jira kana duukaa. Fayyaa ta'a.